sun dhaabbata yeroo tokko achumatti deemnu wanini nabi bakka anjumanati kami sakal rohik ati ulu ikage jechuun namsitti hima kanaaf himannaa qabeessanii gaafachuu barbaada akka obbo Baqqalaan dubbatutti maaliif Johaar hin dubbanne gaaffii jettuun dhagaya. So clear akka obbo Baqqalaan dubbatutti obbo Johaar maaliif hin dubbanne kajuun ammallee asumattillee akka cautious taanu haala ammaan kana biyya keessa jirutti yookiinis mambultii yookiinis abbootii biyya bulchan akkanaa galetti cautious akka taanu Johaar nutti hime obbo Baqqalaan akka dhugaasaa akkanaan harka je'ee nutti hime kana je'eeti namni hedduu dubbata gaaffiin kiyya Johaariif anaami garuu waan hin dhagaheerraayi. Dhugaadhaan kana si qofaa miti anis dhagaheera galatoomii gaaffii keetiif. Okay. Haa ta'u ammas abbuma kallachaatiin kenna daqiiqaa ammas daqiiqaa akkuma allee jannat gootee daqiiqaa nu gabaabsaa. Ani umrii kanatti gara waggaa 87 ga'e guyyaa tokko gammadee guyyaa tokko boo'e. Guyyaan boo'ee neesuni guyyaa ilmi keenya gootichi ajjeefame guyyaa Hacaaluu Hundeessaa boo'e. Namni manguddoo ta'e yeroo kanan booyu. Guyyaa kam gammadee yoo naan jettan gaafa hidhamtan hin boonnellee innaanellee hidhama jagnaati hidhama goototaati. Garuu gaafni boo'e gaafa isin lagannaa jalqabdan. Lagannaa sani gaafa dhiiftan gammade gaafa san kolfe. Wanni irra goonu martuu wanni irra dubbannu martuu wanni amma godhamu martuu bolseenaa ta'a. Dhaloonni boruuf akka seeratti kataba. Waan mishallee haa ta'u waan badallee haa ta'u. Garuu amma gaafii kiyya sirraa isin jalqaba. Maal jetti manguddoo yoo malmaayitu eenyu du'a haa himu ka qabre eenyu ragaa haa bayu ka arge gara gaafii kiyya seena tokko maa hidhamtan maal balleessanii hidhamtan miidiyaan kijibaa waa hedduu nutti marii waa hedduu dhageenne mee balleessan keessan maali lammaffaa akkamiin hidhamtan akkamiin hiikamtan eenyutu isin hiike firdi beeti isin hiike moo yookiin daddachi abbaa alangaattu lakki maasrajaan qabu jedhe moo pirezidaantii biyyaatu isin hiike moo muummicha ministeeratti duraanuu ana filmaata nan gufachiise fidhe arra filmaata kiyya argadhe aangoo qabadhe jedhe isin gadi dhiise moo warra waa ta'u manguddoo Oromoo ka abbootii gadaa ka hawwataa kadhaa isaaniitii fi warra watasasiin hiikamtan moo mee waan hiikamtanii nutti hima takka lammaffaa yookaan immoo lakki sii hoo naatillee nu hooqe jettanii baatan moo dhuguma maaliin baatan kana nu ibsa. Sadaffaa balleessu gaafii gadhiis nu lukkaamsina jara kana lamuun arganu hin gaafadha waan uummata tolu jira waan uummanni beeku jira ufumaa waan yaaddan bichaan dubbatina. Kanaafiyyuu gaafiin kiyya gaafidhaa jirtan ka si wajjin dhaabate ka qaaman dhaabate ka qabeenyaan dhaabate ka bishaan isin obaase osoo dubbisin maa gara biyya alaa dhuftan hin dhooggatamtammoo isin dhooggammoo maa alan bayina ummata san baan gaafatina
Maal dubbisina isin dhooggan yoo maal taatan? Sadaffaa namni isin waliin hidhame ka isin waliin hiikame yoo bahee biyya kaaba keessa deemeetiniin faanaan deemee faannoo gurmeessu yoo qindeessu isin ummata keessa maa bahuu dadhabdan? Oromoo maa arguu dadhabdan? Maa laaluu dadhabdan? Gara boodatti bulchiinsa keenyaa dhiisme osoo mootummaan kuni kafaa'oo afeereetiin waliin haasofan isiniin jedhe waamicha isaa kan fudhattu isin yoo ka fudhatan taate ijjannoon keessan ka waboo qabdan maal ta'a? Waboon gaafasan ittisa waraana biyyaatti ta'amoo humna addaa akka Oromiyaatti ta'amoo poolisii ta'amoo yookiin akkuma waraana dargii faca'eetiin kararra taa'ee akka kadhatu ta'a. Kanallee deebisaa nuu kenna. Gara boodatti asirratti kan gaafii barbaadu matumaasatti kun irraa bu'amma nama wal ta'etu namni mana tokko qabu citaa wali haamuu jedhan matumaasa lammaffaati. Nama lafatti wal ta'etu muka waliin kora jedhanii jarmeewwan Oromoo kun guyyaa kam cogoogiti isaanirra jiru kana qoree kan ofirraa buqqisanii gama tokko ta'anii deeman jettanii yaaddan. Galatooma. Amma egaa kana booddee seerri qabsiisu seerri akkuma isaanii abbaa keenyadha. Wal baay'eetu kurtii kanas tajaajilanii umurii kanas isaanii galatooma jennaani mee the blue shirt, nama blue yeah, right here. አመሰግናለሁ ወንድም ጀዋርና ኦቦ በቀለ ከእስር ተፈታችሁ ለቤተሰባችሁ በመብቃታችሁ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። በዚህም አላህን እናመሰግናለን። ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ስሜ ነጃ ሀሊል እባላለሁ። ከጉራጌ ማህበረሰብ ነው የመጣሁት እዚህ ማለት ነው። ነጃ ሀሊል እና የኦሮሞና የጉራጌ ማህበረሰብ ያለውን ትስስር እዚህ ለማንም ማስተማር አያስፈልግም፣ የሚታወቅ ሀቅ ነው። ከድሬዳዋ እስከ ደምቢዶሎ ብትል፣ ከባሌ እስከ ሰላሌ ብትል በየከተማው የሚኖር የጉራጌ ማህበረሰብ አለ። የጉራጌ ማህበረሰብ ደግሞ አሁን ያለበት ሁኔታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። በተለይ የደቡብ ክልል ከመጠየቅ ጋር አንስቶ የጉራጌው እጅግ በጣም ጠንክሮ የሄደ ስር የሰደደ ጥያቄ አለና ወደ ጥያቄ ቶሎ አለና በሱ ዙሪያ አሁን ጀዋርም ኦቦ በቀለም የምታሰሙት ነገር አለ። The future is terrifying የሚል ማለት ነው። ጉራጌ ዞን ላይ እጅግ በጣም ቴሪፋይንግ ነገር ሊከሰት ጫፍ ደርሷል። አመራሩ ብትሉ ወደ ከላይ ከፌደራል የሚመጣው ህዝቡ የሚፈልገውን ሳይሆን እነሱ የሚፈልጉትን ብቻ ለማስፈጸም ወደታች እያወረዱ ህዝቡን ከፋፍለው አደጋ ላይ የጣሉት ነው። ሊፈነዳ የደረሰ ጫፍ የደረሰ ነገር አለ። ያንን ነገር እናንተ ተሰሚነታችሁን ተጠቅማችሁ አንድ ነገር ብታደርጉ ድሮ በቄሮ ጊዜ ዘርማ አርዴ ዘየ ቄሮ በተነሳ ጊዜ ከጎን ቆሟል። አሁንም ኦሮሚያ የሚነሳ ነገር ጉራጌ ጋር የሚነሳ ነገር ኦሮሚያ ጋር ይደርሳልና እንትን በሉልን የሚል ነገር ነው። ቴንክ ዩ በቃ ሁለት ደቂቃ ብለናል። ሁለት ደቂቃ ይቅርታ ጋር because ህግ ነው ሁሉም ነው የሚሰራው። ቴንክ ዩ በዚህ ሳይድ ደግሞ ጫሪ ላይ እንደሱ ይባላል። እንደሱ ታና ኦኬ ኖ ማለት ማለት እቺ ዳክተራ wait no Jaran we are going by row okay asi namasani gabate then this way okay puno dio boleh sebut yes Is that him? Is that you? Come on.
Is that him? Yes. So, 2 minutes. Tole, hedduu galatooma carraa kana waan laattanii fi duraan dursee hundumti kee obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar baga nagaan baatan isiniin jedha. Itti aansee gaaffii kootti seenaa. Gaaffiin koo akka naagaraa jirutti gara biyya bushuutti kan dhuftanii filannoo abdattanii natti fakkaata. Filannoon kun inni itti aanu kun Oromiyaa keessatti ta'uu dhiisuu hin danda'a. Yoo ta'e immoo Abiyyi waggaa 30 fi PP'n Oromiyaan bushuu taanaanii eenyuyyuu biyya kana bushuu hin danda'u jedhee jira. Kanaatiif ufumaa dadhabduu jechuudha. Lammaffaan immoo actually I gave up on Jawar. Obbo Jawar hedduu si jaalladha. Really waan baay'ee hojjetteetta. Garuu uummata Oromoo dhagaa hin jirtu. Yeroo biraa jalqabee hammas dhuftee jirtutti uummanni Oromoo hundumtuu waan isinitti himu wanta tokkodha. Waa tokkoyyuu dhagaa hin jirtan. Yaada keessanis jijjiiraa hin jirtan. Noon uummanni Oromoo kan Oromiyaa bilisa baasu kan Oromiyaa abdatee jiru uummanni Oromoo wabooti. Waboo malee eessayyuu geenyuu hin dandeenye. Qawwee malee eessayyuu geenyuu hin dandeenye. Biyyi Itoophiyaa sun yoo Oromiyaan bilisoomte qofa bilisummaa Oromootti aaneetti biyyi sun kan bilisoomuu danda'u. Kanaatiif Oromiyaa bilisoomsina, waboo duukaa dhaabanna, qawwee binna, ni moona. Kanuma duwwaatu nu baasaa wanta jettanii obbo Jawaar afaan mi'aawaatiin uummata keenya lammaffaa yookaan sadaffaa hin dogoggorsiin. Please. Kanaatiif gaaffii isa dhumaa obbo Jawaar kanan gaafadhu maaliif waboo irratti confidence hin qabdu? Why? Waboon ijaarame isa durii caalaa harka 100 cimee biyya Oromiyaa miti biyya Itoophiyaa sana bushuu ka amma danda'u humna godhatee jira. Akka durii maal jedhamee inni hamatamu hin jiru waboo bira. Oromiyaa hundumaa keessatti qixxummaatiin naannummaa tokko malee dhaabatee jira. Kanaatiif maaliif konfiidensiin kee waboorraa deemu? Okay, ammas duuba sana dubartii duuba sana jirtu. Si ol ta'e giifti ani yes you. You're lucky. Kana booddee gara deebiitti dhufu achi booddee muraasni qaba. Guddaa galatoomaa warri sagantaa kana carraa kana laattanii jalqaba irratti Waaqayyoon galateeffadha. Warra Waaqa isin gargaaree asiin isin ga'e obbo Baqqalee Garbaa durumaa kaastanii dadhabdanii faamiliidhaan waan hundumaatiin qabsoo kanatti nu jirra akkattanii as geessanii Jawaar atillee guddaa galatoomii baay'ee isin jaalladha. Gaaffii lama duwwaan isinii qaba. Gaaffiin jalqabaa isin kan isin jechaa jirtanii Oromiyaa sanaa Itoophiyaa kana keessatti suphinee wajjin jiraachisuudha jettanii. Dr. Gammachuu Magarsaa kan isaan jedhan interview isaanirraa kan hin dhaga'e Itoophiyaan kun diina Oromiyaati, Oromiyaan kun diina Itoophiyaati wanta jedhamu hin dhaga'e. So eenyutu sirriidha moo barumaaf jedheenidha tokko gaaffiin koo kanadha. Gaaffiin koo inni lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo itti qawwee isaa kaasee ummati Oromoos ijoollee kana bukkee dhaabbachaa jiranitti yeroo nuun ijoollee kana gargaaraa jirrutti tuurii galatoomaa kana jettanii dhuftanii amma xinnoo ishee namni gara lamatti socho'u dhufeera. Gaafa biyya galtan tuurii kana fixxanii ijoollee kana teessistanii wajjin haasoftumoo marroo teessistanii wajjin haasoftanii gar tokkotti walitti nu fiddumoo akkuma facaane kanattitu akka minaan iyyeessaa facaane hafna barabaraan wal lolaa hafna isa jedhu isin gaafachuu barbaadeenidha. Guddaa galatoomaa. Very precise, to the point. Thank you very much. Amma gara David Lemna nama shampuranera, saya tanus nama shampurana ayata.
maaliif hidhamtanii akkamittiin immoo baatanii jedhanii abbaan keenya asiin gaafataniiru. Nuyi waan hidhamneef hin beeknu gaafa kaane Hacaaluu ajjeefame boo'icha dhadhe. Kun waan dhugaadha. Galgala dhageenye walii bilbillee akkam goona jennee ganama boo'icha deemnaa reeffasaa bakka maatiin isaa murteetti geggeessina ka jedhuudhaan manaa baane. Manaa baanee garuu wanti tokko nutti dhaga'ama. Wanti nutti dhaga'amu waa inni Hacaaluun nama tokko miti. Amma du'ee akkuma nama dhaqanii waa gatanii ammoo dhaqanii akka gatamu hin barbaanne. Kabaja Oromootu achi keessa jira. Eenyummaa Oromootu achi keessa jira. Bakka inni itti ulfina argatee itti weellisee deeggartoota qabu handhuura biyya isaatii irraa fuudhanii akkuma nama gatii hin qabne tokkotti ammoo du'ee amma fuudhanii yeroo dhaqanii gatan nutti dhaga'ama. Akkamittiin gatama? Wannoon isaayyuu adda hin baane. Seerumaan illee hakiimiin illee ilaalee waan isaayyuu hin qoranne akkamittiin gatama dhalli namaa? Oromootu gatame jechuudha isa jedhu nutti dhaga'aman. Kanaaf bakka tokko taa'ee reeffi isaa kabajaa Oromoonni bahaa jiru. Inni kaabaa kibba jiru dhufee handhuura biyya isaatiitti nagaatti dhaamee boo'ee gadda isaa ibsatee isa booddee koreen dhaabbatee sirnaan bakka maatiin isaa geggeessetti haa geggeeffamu reeffi isaa haa boqotuu kan jedhu ture. Osoo nuyi waa'ee kanaa gungumaa jiru dargaggoonni iyyuu karaa kutanii hin darbu jedhanii deebisnee finnee galma aadaa Oromootti gaafa finnee achi ture guyyaa tokko lama bulee geggeessaan haa raawwatuuf jennee achi bira jirru poolisiin dhufee fudhanna reeffaa nuun jedhan. Maaliif fudhatu jennaan dubbii nutti hin baay'isinaa hin fudhannaa jedhani waan baay'eetu ture isa kana keessa deemuun barbaachisaa miti. Hin fudhannaa jaallattanis jibbitanis nuun jedhan. Kanaaf mootummaa wajjin hin lolannan dhoomaa gochuu hin dandeenyu. Fudhatanii deeman. Egaa immoo galla nuti egaa reeffa fuutanii deemtanii egaa geggeessuu hin dandeenye. Bakka itti geessitanii egaa nutti hin himne nummoo gallagaa jennee konkolaataa keenya seennee gaafa deemuuf kaanu asuma turaa nuun jedhan. Turaa nuun jedhanii hiikkadhaa nuun jedhanii eegdota keenya hiikkachiisanii moobaayilii nurraa fudhatanii waan hundumaa meeshaa nurraa fuudhanii qabattoo keenya nurraa yaasanii mana hidhaatti nu naqan. Kanu gaafa ba'u immoo eega gaafa dhannee achitti mana sana eega mana hidhaa seenneeti guyyaa tokko namni waa tokko nuun gaafadhe. Anaan gaaf tokko illee waamanii na gaafataniiru Jawaariin immoo maqaa masaa hin gaafanne akkasumatti maqaa isaa waan beekaniif Jawaar Mahammad jedhanii barreessan malee gaaffii tokko iyyuu hin gaafanne. Gaaffii tokko waa biraa dhiisaati. Akkasumatti hin teenye waggaa tokkoof ji'a ja'a teenye jaarsoliin gaaf tokko ganama dhufan. Dhufanii kun har'a jalqabdanii mootummaa murteesseeraa ba'uuf deemtuu isin baafna jedheera isin hiikna jedheera mootummaan jedhan. Mootummaa maaliif isin dhamaasaree? Eega nu hiikuu barbaade xalaa barreessee mana murteetti ergee manni murtee suni hiiki jedhee mana sirreessaatti barreessuu duwwaadha. Isinii maa dadhabdanii? Maaliif isin dadhabsiisa mootummaanii jenneen? Dhaqaatti maa jennaan dhufnee jedhan. Waan nutti himtan hin qabdanii. Waan haasofnu hin qabnu. Dubbiin dhumaadha. Nu hiikuu barbaade miti. Amma garaa isaatii nu hiikuu barbaade miti. Gadhiisaa jedhee mana sirreessaatti barreessuu malee isinii hin dadhabsiisuun irra hin turre jenneen jaarsoliidha. Kana jedhanii jaarsolii iyyuu lollee jennaan jaarsoliin naqanii waan isaan jedhanis dudubbatanis baay'ee quba hin qabnu achi gara ji'a tokko iyyuu nu tursanii galgalma tokko dhufanii kottaa ba'aa nuun jedhan. Gaafa baay'eedhaan bakka itti gallu iyyuu hin qabnu nuyi mana itti gallu iyyuu hin qabnu. Anis mana hin qabu, innis mana hin qabu, Hamzaanis hin qabu, hin qabnu mana itti gallu iyyuu hin qabnu nuti. Lafuma itti gallu mana illee kireeffannaa moo nu obsaa kaa guyyaa akkasii baatu jettanii nutti hin himne jennaan hin ta'u amma deemtu jedhan. Hin deemnu hin baanu
Hin baatu maleedha. Waan ajaa'ibaati dhugaa isinitti himna. Hin baatu har'uma baatu malee asin bultan. Eeshii eessa bullaa asii baane? Moo nama mana qabu miti. Jennaan hin baatu yoo hoteela ta'e hoteela fa'aa asin bulchina malee asin bullu. Hin baatu malee. Akka kanaatiin halkaniin dirqamaan wantooma kenna jala galanii poolisiin nu guguddaan masgaggaa'u kun akkumatti lafaa ol nu fuudhanii nu rarraasanii nu fuudhanii ba'an. Dhaganii yoo konkolaataa keessa nu ka'an isa dhugaa isinitti dubbanna. Humnaan dirqamaan akkumatti bobaa kana jala qabanii lafa nu hankaaksanii fuudhanii dhaqanii wannoo keessa nu buusan konkolaataa keessa. Konkolaataa keessa hin bu'uudhee Jawaarachi wannoo sana keessatti hammam maal akka ture namoota yeroo sana argan duwwaatu beeka. Kana ture dubbichi. Hin beeknu maaliif akka nuyi hin beeknu? Maaliif akka nuyi kan isin beeknu? Garuu wanta nuyi tilmaamnu yeroo baa Oromiyaa kana Harargee fi Arsiifaa kana keessa deemnee yeroo uummanni hambisuun yeroo nutti birmatee haasaa keenya dhaggeeffachuudhaaf tumsa keenyaaf yeroo inni ba'u gaafa arganii jarri hin danda'amanii mo'amneerra akkas taanaanii jedhanii sodaataniiru. Kanaaf sababa barbaadanii akka nuyi hamba filannoon darbutti mana hidhaa akka nuyi turru barbaadaniiru. Kanumaaf hin milkaa'anii nuun mana hidhaatti nu naqanii waajjiraalee keenyan cufanii hooggantoota keenya gara biraas hin hidhanii godinaalee irra warra jiran waajjiroota keenya hundumaa cufanii qofaa isaanii filannootti dhiyaatanii qofaa isaanii waliif ofii isaanii wajjin hin dorgomanii mo'anii kan nuyi quba qabnu kanaan. Akka kana taanaan yeroo baay'ee fudhachuuf hin deema. Osoo uummata biyya keessaan dubbisin maaliif dhuftanii jedhanii sila dubbadheeran. Walgahii tokko yoo waamuu hin danda'amu uummata. Hin danda'amu bakki isaas hin jiru, haalli isaas hin jiru, uummannis kora yeroo darbe geggeeffanne iyyuu kora keenyarraa deebi'anii nama meeqatu hidhame. Baay'ee haala rakkisaa keessa jirra kanaaf hin dandeenye. Sababii kanaaf karaa kanatti isaaniinis uummata galateeffatan malee galateeffachuu hin dandeenye. Abiyyi waggaa 30 bulcha jedheera maal faayidaa maalii qaba inni waggaa 100 bulcha yoo jechuu danda'a. Garuu filannootti inni yaanna taanaan immoona beekamaadha. Filannoo sanatti inni yaatamu inni jedhu biyyi sun biyya namni tokkos namni lama qofaan yookaan namni biyya sanaa duwwaa bulchus miti. Itti deemamee naan seeraan itti deemamee jennaan hunduma mo'atama hunduma injifatama. Piroosesii sanaan achi hin ga'uudha achi ga'uu hin dandeenya moo hin dandeenyuudha. Isadha kan nuti yaalaa jirru amma. Isadha kan nu yaalaa jirru. Bira keenyaan garuu hin mo'annaa jenna. Yoo karaa sana ammas hin bunnaa ammas hin annaa ammas akkas goona jennaan immoo malli biraanis jira mitiire. Malli biraan jira. Kanaaf garuu ijibaachuun barbaachisaadha. Hin danda'amuuti jennee yaadna nuyi. Nuyi Itoophiyaan diina Oromooti Oromoon diina Itoophiyaattis hin jennu nuti. Nuyi sirni amma jiru kuni nu hacuuceera. Kaleessas nu hacuuceera har'as nu miidhaa jira. Garuu biyyi tokko akkuma jirutti sirna isaati malee diina keessanii yookaan diina keenya jennee hin fudhannu nu. Saboota biroo wajjin hin nagaa jiraachuu dandeenya. Sirna hunduma keenyaaf ta'u immoo ijaarrachuu dandeenya inni yaadna. Hin danda'ama. Obboloota keenya hedduutu jira, paartiilee hedduutu jira, kan wajjin hojjechaa jirru jira. Nummoo akkaataatti yoo milkoofnee fi biyya sana akkamittiin waliigaltee haaraan ijaarrachuu akka dandeenyu hin beekna. Bifa maaliin akka itti deemnu tarsiimoo hin qabna akka sanaatiin hin deemnaa jennee yaadna. Nuyi abaluu waliin diinas jennee yaadnu abalus diina keenya jennee yaadnu sirnadha. Sirna sanaan waliin immoo ittiin falmaa jirra. Sirna sana immoo ofirraatii hin geggeessina jennee abdii kanaatiin deemna jechuudha. Marroo waliin hin haasofsiiftuu isii asii deebitanii jedhan maaliif hin haasofsiifnu obboleessa keenya miti? Maaliif hin haasofnu waliin? Garuu haasaan keenya faayidaa qabaayi. Maaliif kan nuyi dhiibbaa gochaa jirru warra mootummaadhaan TPLF wajjin haasawaa jirta? Marroo wajjin isaasayii wajjin haasawuun dirqama. Tokko waliin haasaanii tokko waliin immoo hin haasawu jechuun hin danda'amu. Kanaaf waliin haasaa jennee dhiibbaa gochaa jirra. Akka lola dhaabanii fi kan nuyi lamaan isaanii irratti kan nuyi dhiibbaa gochaa jirruu fi taa'aatii mootummaadhaanii maaltu ijoollee kana bosonatti galchee? Gar tokko hin beektu mana irratti gubaniitu akkamittiin bosonan seenu namni. Manni isaa eega gubate eessa dhaqamee namni?
Bosona balee bakka deemu isa qaba. Kanaaf gar tokkoon akka namni bosona seenu gochaa maaliif bosona seenee kun shiftaadhaa kun diinaa kun shaneedhaa kun maaloodha jechuun hin danda'amu. Rakkoon mootummaa bira jira. Taa'aatii kana haasaa maaltu bosonatti geessee maaltu bakka rakkoon kun rakkoo siyaasaati siyaasumaan hiikkadhaa jenneetu isaaniin gorsina nuti. Kanaan addunyaanis dhiibbaa akka irratti godhu kan nuyi gochaa jirruuf dippiloomaasiidhaan karaa kanadha. Warri tumsan warri gargaaran akka isaan kana hubatan kan nuyi gochuu barbaannus isuma kanadha jechuudha. Kanaaf gaaffilee hafan Jawaaraa deebisu. Gaafii Jaanet gaafatte akka obbo Baqqalaatti maal naasofne jettu hidhaan guutii nama gooti beekta. Mana hidhaatti an dulloome inni immoo dardaree dhufe. Mana sida hin sodaatan an jedhe yeroo hunda inni yoon du'es jannatan seenedha ani immoo yoon du'e azaaban seenedha waan hin jedhuufi xiqqoo jijjiirti jechuudha. Waanuma tokko haasayaa jirra akkuma adda addaatti dhiyeessaa jirra. Ejjennoo paartii keenyaatti kan jalaqisiisaa jirru. Sagalee maa gallaafatte kan jettaniifi for a cause. Biyyi nuti biraa hidhamneef nuti baane jarana takka miti. I'm not going to lie to you. I do not want to add fuel to the fire. Itoophiyaan biraa hidhame ibiddi gamasii bosonarraa itti dhufaa ture. Abii rabbii jedhi ibiddi dhufaa jira waliin irraa haa dhorginu jennaan didan. Itoophiyaan an itti ba'e immoo ibiddi kallattii hundaan bosonarraa dhufee itti qabatee jira. Yeroo dheeraaf kan hin callisee fi where should we fit in? Rakkoo kana akkam haa goonu? Ulfina sagalee kiyya, ulfina paartii keenya ni beeknanu. Kanaaf maal yoo goone rakkoo uummata keenya ragahaa jiru kana akka dhuunfaattis akka paartiittis maal godhuu qaba kan jedhu sirrumatti itti yaadne nu. Anis akka dhuunfaatti hooggansa biraa wajjinis mari'anne. Kanaaf uummanni keenya sabaaf sablammoonni sunis rakkoo hamaa itti as keessa jiraniif daran itti hammaataa deemu jira keessaa bahuudhaaf lolli kun dhaabbatuu qaba. Ibiddi kallattii maraan itti qabateera jenneera. Gaafa nu bahu hennu san at least gagama Tigraay dhaamsuu eegalanii turan. Abdii xiqqoo qabaannee turre. Garuu immoo gara kaan immoo belbelchaa deeman. Nuyi kan jenne ibiddi gama maraan waan qabateef gara tokkoon dhaamsitee gama biraa dhiisuu hin dandeessu. Ibidda gama maraa dhaamsii kanarratti shoora keenya taphachuu barbaanna. Saba keenyaafis biyya saniifis kan fayyadu kana jenneet kanaan nu jechuudha. Maaf hidhamtan ka jedhu piroosesa isaa akkaataa itti hidhamne inni ibsee jira. Garuu this is part of a larger question. Waan waggoota lamaan dabre kana taane maaliif taane ka jedhuuf gaafachuun barbaachisaadha. Hacaaluun maaliif ajjeefame? Namni keenya maaliif dhume? Dargaggeessi maal bosona seene? Lolli Tigraay wajjin maa eegale? Ibiddi biyyattii guutuutti maaliif qabate? Keenya isolate goonee ilaaluu hin dandeenyu. Overall waggaa afran irraa haalli ture osoo wayi waannu baaburri hadiida irraa bahe. Erga baaburri hadiida irraa bahe tokko hin caba, tokko hin du'a. Qabeenyi hin barbadaa'e. Holistic picture biyya sanii qabaachuu barbaachisa. Rakkoon biyya sanii hedduu wal xaxaa dhufee jira. Kanaaf hidhamuun keenyas dogongoroota hojjetaman san keessatti laalamuu qaba. Uummata biyyaa osoo dubbisitiin maa dhuftan ka jedhu dhugaa gaafi sirriiti. Irra deemnee osoo galateeffannee ni gammanna. Sunni haalli sun hin danda'amne. Garuu uummata keenya beegiirra haga cinaaqsanirraa haga kamisetti dhufee nu laalee jira. Ji'a lama guutuu waan qabu qabatee ji'a lamaa miti as dhufnutti guyyaarraa namni keenya dhufee rakkoo isaa nutti himata.
kanuu falmusin falmaa kanuu galateeffatuun galateeffataa hubannaa saba keenyaa yaaddoo saba keenyaa hamma tokko akkuma isin nutti himtan kan nutti himeera uummanni keenya. Kanaafillee uummata gunkumaa irraa cufannee osoo hin ta'in uummata dhaggeeffannee dhufne. Osoo mootummaan ni mari'anne jedhee qophiidha. Qophiis qabnaa qophaa'aas jirra. Mootummaan gara mariitti seenuun dirqama. Ofis baraaruu biyyas baraaruu yoo barbaade dirqama. Ala Itoophiyaan suni biitti suni amma booda waa lama hin dandeessu jedhetti dhima. Sirna abbaa irree gateetti ittiin baadhattu hin qabdu lola itti fufsiisuu hin dandeettu. This is almost law of physics amma biisanitti. Economy has collapsed. Economy collapse godhee waan jiruuf godha. Keessa isin kaalaa ganaa waan biraa jettan. Keessa hin dhooya. Maaliifi is a consumer state ta'ee jira. Under Mallas it was at least a developmental state, corrupt developmental state turte. Right now production hin qabdu is a consumer state that's consuming itself. Mootummaan gara mariitti dhufee lola dhaabuu baannaan baasiinsaa dabalaa deema, galiinsaa dhaabbataa deema, dhoowwinsaan oolamu. Gara mariitti seenuun inuma dhidhiitatti malee gara mariitti seenuun dirqama. Dirqama jechuudha. One way or another inuma seenu. Kanaaf qophaa'uu barbaachisa. Ejjannoon nuti qabnu maali? Sirriitti yoo nu dhaggeeffattan. Itti yaadnee itti qopheessinee deemaa jirra bara. Ela. The war politics is over, sirriitti dhimma. Politics of war is ending. Politics of peace is coming. Waggoota lamaan sadeen dabre kana keessatti sagaleen Oromoo politics of war keessatti illee absent ture. Politics of peace keessatti illee sagalee Oromoo hambisuudhaaf yaalamaa jira. Kana diidaa jirra jechuudha. We deserve, we demand a seat at the table. Kana gochuudhaaf kan socho'aa jirru. In a nutshell. Gara humnoota hidhatan wajjin protookoolii bataasaa qaba. Akka amma isin yaaddan kanatti sadarkaa lolli biyya sanii gahetti jaarsummaa abbaa gadaatiin Baqqalaaf Jawaariin jeeluu fi ibsaatiin wani ta'u hin jiru. Amma internationalized ta'ee jira konfliktiin Itoophiyaa keessaa. Is no longer domestic. Is international. Why? Humnoonni alaas baay'ee keessa seenanii jiranii. Konflikt illeen local conflict irraa guddatee full fledged civil war ta'ee jira. Kanammoo furuudhaaf akkaataa seera qaba. Sirna qaba, principle jira kan ittiin hordofamuu qabu. Third party waliin filatu, venue waliin filatu, steppiidha qaba, truce irraa akkuma Tigraayitti argaa jirtan miti. Tigraayitti truce, temporary humanitarian truce, some booda ceasefire, some booda political negotiation jedhamaa deema. Maaltu barbaachisaa? Simultaneous and multi-track process waan jedhamu barbaachisa. Kunis maali? Mootummaan humnoota isaa waliin walolaa jiran kana wajjin adda addatti marii eegala. Akkuma humna TPLF wajjin eegaleen waraana bilisummaa Oromoo wajjis, warra Gambeellaa wajjinis, warra Beenishaangul wajjinis simultaneous but multi-track. Keessatti immoo kan godhamu nuus kan godhamu hin jiraata jechuudha. Dhumarratti yoo biyyi kun kan milkaa'u taate waggaa tokko lama booda sadii booda traakiin adda addaa kun dhufee walitti dhufa. It has become so complicated. Waan laafaa as ga'uu hin qabnetu yeroo ammatti baay'ee xaxamaadha. Dafanii amma lola kan dhaabuu baannaan immoo baranuuf kana caalaa xaxama. Domestic warri biyya keessaa wal lolus lakkoofsi isaa dabalaa deema. Ispoonsarri alaas dabalaa deema. Bakkuma qabatanii gadhiisan illee rakkisuuf deema beektu. Kanaaf protookoolii hordofantu jira. San irratti hawaasa addunyaatti saasayaa jirranu. Ibidda gama tokkoon dhaamsitee gara biraatiin deema. Oromoo waan taaneef waraana bilisummaa Oromoo buleeyyan keenya waan ta'eef miti. It's a matter of practicality. Tigraayitti lola dhaabanii Oromiyaatti lola deemsisuun hin danda'amu. Hin dhaabatu lolli akkasitti bifa sanii. Kanaaf kan push godhaa jirru ከጉራጌ ማህበረሰብ የተነሳው ጥያቄ የክልልነት ጥያቄ ልጅትመት ጥያቄ መሆኑን ፓርቲያችን ያምናል። ነገር ግን አሁን እየተካሄደ ያለው መንግስትም ለመብት ተሟጋቾችን በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ መሄድ አለባቸው። የሀገሪቷ ሁኔታ በጣም ኤክስፕሎሲቭ ከመሆኑ የተነሳ ድሮ የህዝብ ጥያቄ ቨርቲካል ነበረ፣ በመንግስትና በህዝብ መካከል ነበረ። ከደርግ ምናልባትም ከኢህአዴግ ጀምሮ ገዢዎች እየተካኑ የመጡበት ነገር አለ።
ህዝባዊ ጫና ሲመጣባቸው ቨርቲካል የሆነ ጫና ሲመጣባቸው ሆሪዞንታል ኮንፍሊክት ይቀሰቅሳሉ። ይሄ ከፍተኛ አደጋ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ መንግስትም ከዚህ በፊት ሲያደርግ እንደነበረው የክልል ጥያቄ ለማፈንም ሆነ ህዝብ የማይፈልገው መንገድ ለማያስኬድ መቻኮል የለበትም። በተረጋጋ ሁኔታ ህዝብን በሚያሳምን ሁኔታ መሄድ አለበት። ታጋዮችም ሀገሪቷ፣ ክልላችሁ፣ ህዝባችሁ ያለበትን ነባራዊ ውስብስብና አደገኛ ሁኔታ በመረዳት የክልልነት ጥያቄ፣ የዞን ጥያቄ፣ የወረዳ ጥያቄ፣ ሌሎች ጥያቄዎችም በተረጋጋ መንፈስ እንዲሄዱ ካልተደረገ በአሁኑ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት መቀስቀስ በጣም ቀላል ነው። ማቆም ግን በጣም ከባድ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ያለችው የበጋ ሳር ነው፣ የበጋ ሰንበሌጥ ነው። እሳት፣ ትንሽ እሳት አገር ያዳርሳል። ስለዚህ በጥንቃቄ እንዲኬድ ልንጠይቅ እንፈልጋለን። ወጋ ሶዶማ ኢሲን ቡልቹ በርባደን ጋፊ jedhuufi rabbi keessa jiraadha gaafiin. Gaafa qeerroon qabsoo gaafa nu 2020tti sirna san buusuu deemnu karoora baafannu jarri waggaa 50 bulchuuf karoora baafataa turan. Isin foolish biyya sanitti waggaa 30 namni tokkos ta'e paartiin tokko nan bulcha jedhe. Karaa amma deeman hin jiraannan waggaa 30 wanti bulchanuu hin jiraattu. Sanitti himna. Warra bulchuu miti. Warri wanti bulchanuu hin jiraattu. Taphni akkasii ta'uu hin danda'u. Nu waan akkasii hin yaadnu nu. Nu waggaa 30 irratti yoo rabbi nu gargaaree uummata keenya rabbi gargaaree lola nurraa dhaabate waggaa 30tti maal laalla beektaanu? Abal waan gorra jiraa miti. Waggaa 30tti maaliif lolli waggaa lamaa biyyattii waggaa 30 duuba deebisee jira. Waggaa 30 irratti deebinee bakka san ga'uun keenyayyuu shakkisiisaadha isinitti himaan haala amma jiruun. Kanaaf jarri mootummaas illuuzinii achi keessaa bahuu qabu. This illusion is a crazy illusion. Haalli qabatamaan biyyi sun keessa jiru waan hawwii akkasiitiif nama fiduu miti. Warra isaan duraatirraa barachuu qaban. Badii ofiitiin makaraa isaan fidan ofirratti uummata ofiitirratti ilaalaa. Keenyas kanarraa of baratanii deebi'uu qabu. Jawaar uummata Oromoo dhagaye ka jetteef nan dhagaya bar. Sis nan dhagaya. Kaffallaa keetis jiru nan dhagaya. Ofis nan dhagaya. Garuu waan si gammachiisu sitti himuun. Kaati jettus dhagaye, ka uummanni biraa jedhus dhagaye, waan hin barnootaan qabu, waan hin muuxannoon qabu laaleetiin madaalchisee waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima. Kun si gammachiisuu dhabuu danda'a. Ani garuu si bashannansiisu as hin jiru. Ani ilaa dhiisa harka dhiisa uummata miliyoonaan baasee hin jira. Hin danda'amu osoo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee hin jira. Ani faaruu hin barbaadu. Faarfamee nagayee jira. Bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomiin du'aa isaa hin beeku. Sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan uummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu'an. Ani waa meeqa keessa dabreera. Waan nan hojjedhe jedhu waan hin baradhe hojiitti raawwadhee osoo agartan hojjedhee agarsiiseera. Hojjedhe gaafsan illee osuma akkanatti mormamuu bar hin beeytanii miti. Reefu girmaan jee ture gaafa biyya kana dhufu opiidiyootu erga jedhan. Duula meeqa godhame. Waan tokko tokko mataa otoo kaasuu baanne. Diinoo gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo 20 wayi ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira. Abbaan kiyya bar qaata du'e barreessanii turan bar. I never took it personal and I don't take it personal. Waaqi rabbi hoggaana uumuu saba kanaaf waa buusi jedheeti. Hamma danda'e buuseera. Gara fuulduraas karaan itti amane warra waliin amannu wajjin hojii qabatamaa saba kanaaf ta'u. Uummata hin dhaggeeffanna. Uummata irra deemnee hin dhaggeeffanna. Garuu
Waan popular ta'e qofa. I was a populist. I've done it bar. I know how to do it. Halli qabatamaan Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtu garuu populizimiin hin hojjetu. Populizimiin Abiyyiin bakka geessi agartanii jirtan. I will tell you. Amma kan barbaachisu nitti himu, it requires honest, serious conversation. Serious conversation. San immoo godhaa jirra. Waan akkana televizyinii osoo hin ta'in kopha kophatti hayyoota keenya wajjin, manguddoota keenya wajjin biyyattis godhaa jirra, ammallee hin goona. Haala qabatamaa jirru keessa jiru laallee biyya ceesisuudhaaf kan itti deemu ta'a jechuudha. Waa'ee walabummaa Oromiyaa irratti yeroo tokko tokko waanuma hogganni birallee hin jedhin jettu bara. Hogganni Oromoo Oromiyaa hin fottoosinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru. Waan saba keenyatti diina guuruu hin dubbatin Rabbii jedhaati. Even the farthest left qabsoo Oromoo keessatti ummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffannu aangeessina jedha malee hin diignaa hin fottoksinaa. This is negatives. Nuyi garuu akka kaafaa'utti paartiidha nu. Gaafan aktivistii ture humna gama maraa jiru qabadhee deemu waan hin qabuuf veeg ture ejjennoon kiyya. Garuu hoggaan paartii seenu ejjennoo clear ta'ee paartii qabuttan seene. Nuyi Itoophiyaa tokko taate, ta federaalawaa taate, sabni Oromoo fi saboonni biroo ittiin uf bulchan, biyya immoo waliin bulchan jaaruu barbaanna. Ejjennoon keenya veeg ta'uu hin danda'u. Kan hoggaa jennu garuu ummataa murteessinee humnaan irratti fe'ina miti. Yaada faallaa jiru sun bilisummaa qabaachuu qaba, kabajamuu qaba. Ejjennoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma. Biyya Itoophiyaatiif, saba sablammoota Itoophiyaatiif wanti gaariin sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e kan saba sablammoonni itti of bulchan jaaruu jenneeti kan amannu jechuudha. Ka maaliif tuur kana yeroo ammaa gootan rakkannee bara. Yoo achi turre maaliif nurraa turtan maan dhufnee jedhama. Yoo dhufnu immoo maa dhuftanii jedhama. Ilaa isin yaanne isin dubbisuu barbaanne tokkoffaa yaada qabnus dhiyeeffachuu barbaanne kanaaf dhufne. Ka waboo wajjin nuyi waboo gargaaruu hin dandeenyu. Nuti paartii karaa nagayaatiin galmaa'ee seera biyya sanii kabajee hojjetu. San qofa osoo hin ta'in waboo wajjin garaagarummaa tooftaa qabna. Nu qabsoo nagayaatti amanna. Isaan qabsoo nagaa hin hojjanne jedhanii qawwee kaasanii qabsoo hidhannootti jiru. Akkasii miti. Nuyi akka paartiititti tooftaa fudhannee jira. Tooftaan biraa dogongora jennee amannu. Garuu why don't you give us credit? Biyya xiqqooma waa'ee nagayaa dubbachuun waboo jettee yaamuu dhiisii cinama goruun nama ficcisiisu keessatti nuyi bar paartiin keenya bar koongirasii taa'eeti ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu. Where were you? San qofa miti bar. Dargaggoonni kun waraanni kun dhiibameet bahee shiftaa miti. It's not a rebel without cause. It is a rebel with just cause. The government must sit down and negotiate jenne. Finfinnee teenye diaspora teenye mi bar. Finfinnee 4 kilo cinaa teenye dubbanne bar kana. We know what we're doing. Garuu warri waboo deeggarreettan akka ijoollee san hin miinetti of eeggannoo godhaa. Because we know what's going on. Hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna. Walitti hin naqinaa. Leave them alone. Do I have to say the details? No. Waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira. Waan nama qoqqoodu. Waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuu gartuutti qoqqoodee wal ficcisiisuudhaaf shira mun beeyna bar. Ta'a keessaa kana. Nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru. Nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra. Namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessitu nama walitti naqa. Isinitti hima. Kanaaf
How about you put your money where your mouth is? Put it there. Action speaks louder than words. Okay? Whatever you do, don't be destructive force. Whatever you do, don't be destructive force. Nui karaa itti amanne jira. Yoo dandeessan gargaara. Yoo dandeenye karaa hin taayettan san gargaara. Garuu negative energy ila nui ummata keenya keessa jirra. Ummata keenyatti gad deebina. Waan hojjannu waan dubbannu hin beeyna. Wanni guddaan diaspora irraa barbaannu maal akka ta'e isinitti himu? It's not your dollar, no. We want the dollar, but it's not the most important. The most important is toxic energy nutti hin ergina. Ummata ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, beelli rakkisaa jiru, waan uffatu hin qabne, bakka bulu hin qabne. Summii itti gadi hin facaasinaa. Summii itti hin facaasinaa. Show your love for Oromumma. Show your love for your brother and sister. Show solidarity. Kan wan jedha galatooma. Galatooma jawab ayatan. Aga aku Kenya officially it's over, but galati hotel na Yoruba ikon Kenya amat namasali cha pertunane mali sali ni cinema gafi sali gafi sadan kana duni namoota harka sanitti kennaa okay the red one right here. This one here? It's okay. It's okay. It's This okay. right here? Yeah. Me too. I am good. Thank you. Okay. እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ታምሩ ሁሊሶ እባላለሁ ከጀዋር ጋር እንኳን ወደ ጥያቄ ኦኬ ጉድ አይ እንደው አፋን ኦሮሞ ምን ያህል ከባድ እንኳን እንደሆነ አይ ልግለጸው ብዬ ነው 3% እንኳን እስካሁን አላልኩም የተቀመጥኩት ለጥያቄ ነው ሰው ጥያቄ እንደ ድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ሶ ጃዋር ቅድም ስታንሳ የሰማሁት አም ቴሪፋይድ ኦፍ ዘ ፊውቸር እሳቱ ላይ ምንም ፊውል ለመጨመር አልፈልግም ስትል ነበር ምን ፊውልስ አለ እሳቱ ውስጥ አይደለችም ወይ ሀገሪቷ የሚለውን ነገር እንድትመልስልኝ እፈልጋለሁ ገደል ጫፍ ላይ የቆመ ሁለት እግሯ ወደ ፊት የቆመ መኪና አስመስለህ ያቀረብከው ሜታፎር አለ እሱ ላይ እኔ አሁን ገደል ውስጥ ገብታለች ሀገሪቷ ባይ ነኝ ሶ ሹፌሩን እናግዘው የሚል አቋም አለ ሹፌሩ የኛ ስለሆነ ምንም ይሁን እናግዘው ነው ወይስ እቺ መኪና ለመውጣት ሹፌሩን ማትፈልግ መኪና ነች ለኔ ስለዚህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም እንዲምታታ እንዲሳሳት አላደረክም ወይ እንዲያግዘን እኔ አሁን እቺ መኪና ከገደል የሚያወጣት ሁሉም የተባበረበት የሽግግር መንግስት ሂደት ነው አሁን ላይ እና ይሄንን አንድ ጥያቄ ብለህ ልትመልስልኝ ፈልጋለሁ ሁለተኛው የትግራይን ጉዳይ በወንጀሉ ልክ ያላቀረብከው ይመስለኛል የዚህ ትግራይ ላይ የተካሄደውን ይሄ ጦርነቱን ተከትሎ የተካሄደውን ጭፍጨፋ በለው ምንም በለው ወንጀሉን በሚመጥን ልክ ለምን እንዲቀርብ አልፈለክም ለምን ነው የስትራቴጂው ዋሽቶ ማስታረቅ የሚል የአዲስ ጃዋር ይዞት የመጣው የቄስነት ወይ ደግሞ የሼህነት መንገድ ነው ዋሽቶ ማስታረቅ የሚባል ወይስ ደግሞ እውነቱ የገባ እዚህ ድረስ ብቻ ነው ይሄንን ሁለት ጥያቄዎች እንትላሉ ሶስተኛ በሄረን አልተናገርኩም እኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት መርካቶ አካባቢ አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ ውጥረት አለ አሁን ላይ የሚታየው እናንተም ታዘቡታላችሁ ይሄ ውጥረት ትልቁ መነሻው የሪሶርስ አንዴ አስር ሰከንድ ሰጣለ ጨርሶ ለኦቦ በቀለም አንድ ጥያቄ ነበርኛ ኦኬ እሺ የአዲስ አበባ ጉዳይ ሊልበትና አዲስ አበባ ላይ ፌርነስ ማህበራዊ ፍትህ ፖለቲካዊ ፍትህ የኢኮኖሚ ፍትህ ህብረተሰቡ እዛ ተወልዶ ያደገው ይፈልጋል አሁን ላይ በከፍተኛ ጫና የወዴድ ወመኔዎች እየተጫወቱት ያለው ካርታ ይሄንን ነው ይሄንን ወደ ፌር
መንገድ ለማምጣት ምን ትጠቀማለህ? Thank you. Namaste. አንድ ጥያቄ ነው። Okay, you have it. Thank you. It's okay, guys. I am managing. Give it to Charlie. Charlie, ticket. Oi. Galatooma carraa kana argachuu kootti sila abbaa biyyaatu mana isaa keessatti sagantaa akka qabutti gaaffiif deebii godha. Itoophiyaan asuma irratti eegadha jechuudha. Kaayyoon Oromiyaan du'aa jiru sabni Oromoo biyya isaa kan inni gochuuf qabsoo gochaa jiru biyya Oromiyaa gadi ijaarrachuuf. Kan nu ajjeesaa jirus kan nu galaafachaa jirus akka lammii lammataatti saba keenya kan nu ilaalaa jirus ammas Itoophiyaadha. Itoophiyaan kun jiraata osoo jirru Kiristinnaa kaasaa jirti. Uummata Oromoo lafa keenyaaf qabeenya keenya irratti taphachaa jirti. Kanaaf asuma teenyees waa baay'ee taajjabne waa baay'ee argine. Akka isheen nurratti olaantummaa argisiiste Amaariffaanii jechuudha. Dhaggeeffadha. Ani osoo Amaariffaa osoo ta'e kabaja guddaa olaantummaa guddaa saba kanaaf laatamaa jechuudha. Garbummaan kanarraa eegala. Kanaaf furmaanni kana ta'uu danda'u kan deebisuu danda'u karaa nagaa keessa miti arras karaa dos dubbadheera waraana bilisummaa Oromoo maallaqa keessa funaannataniitu galatoomaa tuuriis argineerra sabni keenya keessumaa Wallagga irratti Gujii irrattis argaa jira. Haati keenya bu'aa jirti. Sabni keenya du'aa jira. Galaatafamaa jira. Kan ammoo obbo Baqqalaa Raagaadhaan Rabbi isaa eebbisu jiraadhu akka ilma tokkootti haadha keetu abbaa kee waan isaan salphatan argaa jirtan jechuudha. Kanaaf si hukumti. Kan addanaatee akka sakarraa'u kan taasise hawaasni keenyi obbolaan durbi keenyi maal akka ta'an argaa jira. Kan nu galaafachaa jiru ammas mootummaa kashalabbee hattuu sobduu opiidiyooma kanan kan nu salphise waan biraa miti. Itti saalfachuu dandeessu opiidiyooma xirooftuu kanatu saba kana salphisiisee akka lammii lammataatti nu godhe Jawaar Maammeedha. Jawaar si jaallata Oromoonii nuti hundumti keenya akka ilma Oromoo tokko si jaallata. Garuu warri sin hukumas naa obsaa gaaffii lama si gaafadheen xumuru galma siyaasaa yookaan akka poolitikaal goolii kaafaa'ootti Oromoon akka maal gonfatuufidha. Hireen isaa Oromoo. Daqiiqaa fi keeffiti sa'aatii kennumeera daqiiqaa fi keeffiti. Okay. Naa obsi Amaariffaan siyaasa naa obsuufi maal gaafatuufi isin hireen uummata Oromoo murteessuu irratti Itoophiyaa keessatti Oromoon akka qabsaa'u hiree isaa murteeffatu immoo situ nu murteesse akka Itoophiyaatti jalatti fudhannee ameen jennee jiraachuu fi fudhannamoo akkami kun ifa nuuf ta'uu danda'a. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo murteeffatamoo situ nu bakka uummata Oromoo 60 miliyoona 60 kan situ nu murteessa. Please, Charlie, please, bakka dhaabidha. Charlie, security, please. Please, Charlie. Kabaja sii kenneera. Namni baay'ee harka baasaa jira. Mana kana kabajaa illee. Fanaadu. Take the mic away. Please, security help us. Please. Gaaffii tokko. Sabat, okay. Jalana. Guys, okay. Wanta kana kan manage godhu ana. Charlie, you are done. Thank you. Turn off the mic, please. Mic it down. Thank you. Dr. Jaltu, gaaffii qabdiyaasi kilutu Dr. Jaltu. Thank you. After Dr. Jaltu, one more question from a lady over here, the lady in the green. Yeah. Duraan dursee waaqa yeroo kana iddoo kanatti nu duraan dursee waaqayyoo iddoo kanatti walitti nu qabee fi galanaa ta'uu keessumaa obbo Baqqalaaf Jawaar Mohammed ijaan sin arguu keenyaaf galanni waaqa haa ta'u. Otuu gaaffii koo inni dhiyeessin dura intala qeerroo kanaa akka isheen yaada ishee dhiyeessachuu laadhaa fi maayikii ishee boodaan koomoon hin dhufa. Akkam jirtu, maqaan koo Rukaadha. Durata Oya DC. So my name is Ruka. I promise I'll keep this short, guys.
My name is Ruka, and I'm the president of the Oromo Youth Association here in DC, and I am very honored to be here representing the youth in my community. I would first like to start by thanking you for your plight of your people. It is truly inspiring to see you here today after the numerous obstacles you've encountered while representing your people and standing for your cause. Earlier in your career, you created a prominent media outlet, OMN, which provides the underrepresented and stifled community with a voice. This is one of the many reasons I can say that you are a courageous pioneer in our community and a symbol of unapologetic self-identity. This being said, my question is centered around self-identity. Education is fundamental to be able to conceptualize a prolific vision for our people, and as a scholar for myself, I would like to ask you for a book recommendation that helps you become more grounded in who you are and what you stand for. Thank you. Thank you, Ruka. This is a good segue to my question. As you can see, Oromo women support each other very well. One thing is lacking in Oromo politics is women is not represented well. On your recent party election, I have not seen a single Oromo woman appointed to a leadership position. Why is that? It's not that we don't have educated and capable Oromo women, or is that they're not interested? My next question is, Ethiopia is broken beyond what can describe it, especially in the past 4 years. Abiy and his company destroyed the last remaining social fabric that was holding the country by labeling groups and individuals or population as Shane, junta, and enemy. And this has deepened our wounds and our division. Recently, there is a charter. They are bringing up what you've said 4 years ago, Jawar. They are talking about having a new social contract and building a new Ethiopia. Please conclude. Yes. How could that be possible? Or, like 1992, our artists sing that Ertran bilisomte alabashe abbate, yaninu farfatan. Ammas immo, we are about to witness Tigray bilisomte alabashe abbate jechuuf deemtu. In this journey, Oromo has paid an ultimate price. So now the ball is on your two court. And what is our plan B if this no social contract is not going to go forward? Or are we going to be having another song? Thank you. Thank you. We supposed to be at 8 o'clock, now it's 8:30, and then our Isanile Gavasari Devisu, so we have no more questions. Sorry. If we can, we take your questions, send it to me, we'll send it to them. They may answer it on the interview. Hopefully, thank you. We need to think very carefully. የችግሮቹ ውስብስብነት አብይ ብቻውን ሊፈታው አይችልም። የችግሮቹ ውስብስብነት እንዳው የሚያበዛው ብቻውን ለመፍታት መሞከሩ ነው። የዛሬ 4 ዓመት እድል ነበረው ለማድረግ። አሁን የተዋናዩ ብዛት፣ የውስጥም የውጭውም ተዋናይ ብዛት፣ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሴኩሪቲ ክፍተቶች ስፋት የሁሉን ተሳትፎ ይጠይቃል። የገዩ ፓርቲ ተሳትፎ ደግሞ አሁንም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ገዩ ፓርቲን በማግለል ባሱን ከጫካ እናወጣለን የሚለው የሚያሰራ አይመስለኝም። እኔ ኦነስት ነገር ነው የምነግራችሁ።
they have to be forced to be part of the solution. They don't have to be begged. ሲቹዌሽኑ ዴማንድ ያደርጋል። አሁን ምንም ደግሞ አማራጭ የላቸው። የኢኮኖሚ ኮላፕሱ የተለያዩ ነገሮች የነሱን ተሳትፎ ይጠይቃል። ግን አሁን እንደሚሉት 30 ዓመት እንገዛለን እንደዚህ የኢትዮጵያ ብልጽግና በእነሱ ስር እየመጣ አይደለም። የኢትዮጵያ መከራ ነው የመጣው። The best Abiy can do for Ethiopia is in the war. ሌጋሲ መታወስ ከፈለገ አብይም ብልጽግና በዛ ሀገር ውስጥ እስካሁን ያደረሱትን በደል እስካሁን ያመጡትን ቀውስ የዛን ህዝብ መካስ ከፈለጉ ጦርነት ማቆም ግዴታ ነው። ጦርነት ካቆሙ አትሊስት ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት እንችላለን። ካልሆነ ግን ያጥፍቶ ጠፊ ፖለቲካ ነው የሚሆነው። እዛ ላይ ማበረታታት አንፈልግም። የሽግግር መንግስት ሌላው ተያይዞ የሚመጣ ነው። የዛሬ 4 ዓመት ስለ ዲሞክራሲ ነበር የምናወራው። አክቹአሊ የዛሬ 2 ዓመት ስለ ትራንዚሽን ሮድ ማፕ ነበር የምናወራው። አሁን ስለ ትራንዚሽን ሮድ ማፕ ማውራት አልችልም፣ እኔ አልፈልግም። ምክንያቱም ወደ ኋላ ሄደናል። አሁን የፒስ ሮድ ማፕ የሰላም ሮድ ማፕ ነው የሚያስፈልገን። ሀገሪቷን ከገባችበት ብዙ ጦርነቶች አትሊስት ሲዝ ፋየር ከተደረሰ በኋላ ከፒስ ሮድ ማፕ በኋላ የሽግግር ሮድ ማፕ ይመጣል። ግዴታ ነው ወደዛ መግባት። አቮይድ ሊያደርጉት አይችሉም። ተመርጠናልና እንደዚህ ዳዝንት ወርክ። ስለዚህ የፒስ ሮድ ማፕ ሊኖራቸው ያ ደግሞ የነሱ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ኮንትሪቢዩሽን ያስፈልጋል። ከዛ ፒስ ሮድ ማፕ ውስጥ የመጀመሪያው መሆን ያለበት በትግራይም በኦሮሚያም ያለውን ጦርነት ሲዝ ፋየር ላይ መድረስ አለባቸው። መልቲ ትራክ ቅድም በኦሮሚያ ስገልጸው ነበረ። መልቲ ትራክ የሆነ ከትግራይ ጋር እየተደረገ ያለው ድርድር ሳይመልቲነስሊ ከኦሮሚያም ጋር ኦሮሚያ ካሉ ኃይሎች ጋርም ቤኒሻንጉል ካሉት ጋርም ማድረግ ያስፈልጋል። እነኚህ ትራኮች አንድ ላይ ሄደው ሜቢ year 2 years from now አንድ ላይ ይመጡና ናሽናል የሆነ ሮድ ማፕ ራሽናል የሆነ ኔጎሺዬሽን ውስጥ መግባት እንችላለን። ፕሊዝ አሁን ያለው ነገር ቲዮሬቲካል አይደለም። ውጪም ያላችሁ አክቲቪስቶች እንደ ድሮ አትዩት። በጣም ኮምፕሊኬትድ ዌቭ ኦፍ ኮንፍሊክት እየተፈጠረ ነው እዛ ሀገር። የተዋናዮቹ ብዛት ከ2 ዓመቱ ስናይ አሁን በጣም በዝቷል። የዛሬ ዓመት ደግሞ ይሄን ጦርነት ማናቆም ከሆነ የዶሜስቲክ ተዋናዩም የኤክስተርናል ተዋናዩም እየጨመረ ነው የሚሄደው። ተዋናዩ በጨመረ ቁጥር ውስብስብነቱ እየጨመረ መፍትሄ ለማምጣት እያስቸገረ ነው የሚመጣው። የትግራይ ወንጀል አሳነሳችሁት፣ አላሳነስ ነው። እኛቸው እጃችን በካቴና ታስሮ ፍርድ ቤት ቆመን አንሰማም። ይሄን ፍርድ ቤት አንሰማውም። የትግራይ ሴቶች እየተደፈሩ የትግራይ ህዝብ እያለቀ አንሰማም ይሄ ፍርድ ቤት ብለን እኮ ረግጠን የወጣን ሰዎች ነን። we are principled in our stand። ነገር ግን አሁን ተነስቶ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለማሳነስ ሳይሆን ችግሩ ትግራይ ላይ ብቻ አይደለም ያለው፣ ተስፋፍቷል። አማራ ክልል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። አፋር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው። ቤኒሻንጉል ውስጥ ጉዳት እየደረሰ ነው። ቅማንት ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው። ስለዚህ ሆሊስቲክ የሆነ በነገራችን ላይ አይሶሌትድ የሆነ የትግራይን ጉዳይ በአይሶሌትድ መልኩ ለመያዝ ይፈልጋል መንግስት። ስህተት ነው ብለን ነው የምናስበው። ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሀገራዊ የሆነ መፍትሄ ካልታሻ በስተቀር የትግራይንም ህዝብ ይጎዳል። ትግራይ መሰረተ ልማቱ ወድሟል። ያ መሰረተ ልማት መልሶ ለመገንባት ትግራይ ብቻ ተኮር ፖሊሲ ሊያስኬድ አይችልም። ሀገራዊ ፖሊሲ ለውጭዎች የምንላቸው ምንም እንደብቃቸው ነገር የለም። ሀገራዊ ስትራቴጂ ሊኖር ይገባል። ኮምፕሬሄንሲቭ ፒስ ፕላን ሊኖር ይገባል። ከዛ ጀምሮ ሲስፋየር ጀምሮ ሪኮንስትራክሽን ሪኮንሲሊዬሽን እያልን እንቀጥላለን። ስለዚህ በዛ ነው መታየት ያለበት እንጂ የትግራይን ለማሳነስ ስለ አፋር ስንናገር፣ ስለ አማራ ስንናገር፣ ስለ ኦሮሚያ ስንናገር የትግራይን ለማሳነስ ሳይሆን የችግሩ ውስብስበትና ጥልቀት ለማሳየት እንደሆነ ነው። የአዲስ ማህበራዊ ሶሻል ኮንትራክት ያስፈልጋል። አዎ፣ ምክንያቱም ከአመሰራራቱ ጀምሮ አሁን የምናያቸው ችግሮች በኢህአዴግ ጊዜ መለስ ብሌም ይደረጋል፣ በመንግስቱ ጊዜ መንግስቱ ብሌም ይደረጋል፣ አሁን ደግሞ አብይ ብሌም ይደረጋል። የስ they are big problems
የሀገሪቷ ችግር ግን ከስር መሰረቱ እየተንደባለለ እየተወሳሰበ ነው የመጣው። ስለዚህ ጦርነት አስቆመን አዲስ ማህበራዊ ግንኙነት መደራደር አለብን። አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ሊኖረን ይገባል። ምን አይነት ሀገር ይኖረን? ምን አይነት ኢኮኖሚ ይኖረን? የስልጣንና የሀብት ክፍፍያ በምን መልኩ በድርድርና በስምምነት መሆን መቻል አለበት። አለበለዚያ እንትን ነው የሚሆነው። የእኛ ሰው ስልጣን ላይ ስላለ ሪሊ ኦሮሞ በዚህ ይታማል እንዴ? ባይብል ላይ እኮ መጀመሪያ ያመፀው ኦሮሞ ነው። ሌላው ሲያጨበጭብ እኮ ያመፀው መጀመሪያ ኦሮሞ ነው። እኛ እኮ ነን ተረኛ እየተባልን እንወቀሳለን እንጂ የመጀመሪያው ብትር ያለፈው በእኛ ላይ ነው። መጀመሪያ የተቃወመው የኛ ነው። ኦሮሞ ነው የተቃወመው። ሉጋሚት ይረን ከሁሉም ቀድሞ በዚህማ ልትከሱን አትችሉም። ልንከሰስ አንችልም። በዚህ we will not accept this። እንደ ድሮ የዛ ሀገር አሰራር ቢሆን ኖሮ ወንድሜ ዳቦ እስከበላ ድረስ እኔ እያስገሳው መኖር እችላለሁ ማለት እንችል ነበር እኮ እኛ። የአብይና የብልጽግና ጥፋት ትርፉ ምን እንደሆነ እናውቃለን። የህዝባችን መገለል እንደሆነ ስለምናውቅ ለህዝባችን የሚያዋጣው ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት ነው። ዲሞክራቲክ ፕሉራሊዝም ነው። አምባገነን አይደለም፣ የማንም የበላይነት አይደለም ብለን ከሁሉም በፊት የተቃወምን። አሁንም ቢሆን ለሀገር የሚበጀው ለህዝብ የሚበጀው ምንድነው ብለን ነው እንጂ ይሄን ያለ ነው ከሌ ስልጣን ላይ ስላለ የሚለው አይደለም። ያ እኛን አይመለከትም። ኦሮሞ ቤቱ ሙርቴሳ ከየቴፍ ኦሮሞ ኦሮሞቱ ሙርቴሳ akka hogganaatti garuu oromo kasii ta'u kana jedhe yaada dhiyeessuun immoo erga bakiyyaa jechuudha. Waliin dhayaa deemuun barbaadu nuti. Waliin dhayaa waan itti dhamanne gaaf duraa dubbadhee bara. Waliin dhayaa oromo wanni sii fayyadu gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama nageenyaatiin kasii fayyadu tokko lama sadi jennee lafa keenya. Har'as lafa keenya, borus lafa keenya, filannollee kanumaan dorgomna, har'allee kanumaan deemna jechuudha. Kanaaf nuti akka paartiitti veeg taanee deemuu hin barbaadu. We are a political party. We are a political organization. We are a partisan organization. Oromoodhaaf imaammanni diinagdee, imaammanni siyaasaa, imaammanni nageenyaa kanaa jennee lafa keenya. Oromoo yookiin nurraa fudhata. Ka biraa immoo kanaa miti jedha saniin dhiyeeffataa jechuudha. The question about women participation is legitimate. That the women participation in the leadership is almost non-existent. We tried. You know what the problem is? For women to participate in cell world politics, particularly in Ethiopian politics, is the most dangerous thing. Let alone in opposition politics, even in the ruling party, the humiliation our sisters go through every day is unbearable. That's why women are far away from leadership. Akka ummata biyya san keessa jiraatutti eegan galeen arge waan kana isinitti nima. Rakkoon mana hidhaatitti qofa osoo hin ta'in jireenya isaanii keessatti paartii biyya bulchuu keessatti bar dubartoonni achi keessa jiran gaafii nutuu akka oppositionii hin gaafatamne gaafatamu. Waan isaan salphisu, waan isaan xiqqeessu. Kanaaf akka barbaannutti dubartoota hirmaachisuun baay'ee ulfaataadha siyaasaan biyya guddataa jiranii kun. Kana justify gochuu miti. Environmentii dubartoota tiksu nurture godhu uumuu qabna. Fakkeenyaaf amma hojii raawwachiisuu keessatti dubartii cimtuu tokko qabna. Dubartii cimtuu qabna damee seeraa keenya hoogganti. Seentiraal komitee keessatti ittiin gara 20 akkas ta'uu qabna. 50 ta'uu qaba ture. Isaayyuu hollachaa goone sinitti himna. Because we know the kind of brutality that takes place in the system. Kanaaf sanin nu hubadha. I'm not trying to justify. Garuu dubartoota akka dhiirota cimsinee hoggansa kana fudhachuu qabda, hojii kana fudhachuu qabda jennee ugginee itti deemnutti dubartoota keenya riskii akka fudhatan. I don't want, waanan obboleettii xiyyaaf hin barbaanne obboleettii biraatiif hawwuun baay'ee natti ulfaata sinitti hima. Kanaaf waa'ee social contractiin kaasee waa'ee Eertiraan bilisoomtee Tigraay bilisoomtee waan bareedduu kaafte. Then what?
ኤርትራን ብሊሶምቴ ሚቲ ኢትዮጵያ ራ አማ ቦደ ረኮ ኢትዮጵያ ሰላም አለይኩም ነገት የዴ ደመኒ ሚ ኢትዮጵያ ረኮ ኤርትራ ተው ዲፍቴ ኤርትራ ረኮ ኢትዮጵያ ተው ዲፍቴ እንዲፍኔ ኤርትራን ብሊሳ ባቴ ረኮ ሀማ ኬስ ቱርቴ አማሞ ኤርትራን ሞ ኢትዮጵያ ደፍ ረኮ ታቴ በአማርኛ ልበለው ይሄንን ምክንያቱም ሲሪየስ ኮንቨርሴሽን ያስፈልጋል። እህቴ የጠየቀችው ኤርትራ ነፃ ወጣች፣ ቀጥሎ ትግራይ ነፃ ትወጣለች፣ እኛስ ነው ሪሊ ነፃ ወጥተዋል ወይ? የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ ኢትዮጵያ ከሚባለው ውስብስብ ጨቋኝ ሲስተም ራሴን ገላገልኩ እፎ ያለ ኢትዮጵያ የኤርትራ መሆን ችግር መሆኗን አቆመች አላቆመችም? በ5 ነው በ6 ዓመት ውስጥ ተመልሷ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ገቡ። ማአት ሰው አለቀ፣ ኢኮኖሚው ደቀቀ፣ ለ20 ዓመት ሲጅ ውስጥ ቆዩ። ኤርትራ አሁን ለምሳሌ ኤርትራ እንድትሄድ የፈቀዱት እነመለስም ሌሎቹ በቃ ከእንግዲህ በኋላ ኤርትራ ለኢትዮጵያ ችግር አትሆንም የሚል ግምት ነበራቸው። ኢት ኮንቲኒው ኤርትራ ኮንቲኒው ቱ ቢ ፕሮብለም ፎር ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ኮንቲኒው ቱ ቢ ፕሮብለም ፎር ኤሪትሪያ። the same will happen to others too። የትግራይም ጉዳይ ቢሆን እስቲ ኬርፉል ክሪኤቲቭ ሶሉሽን ሊያስፈልገን ይሻላል። አንዳንዴ ዲቮርስ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል። ሜቢ ሜሪጅ ካውንስሊንግ ሊያስፈልግ ይችላል። እኛ እንደ ኦኤፍሲ ለህዝቦች የሚሻለው መገነጣጠልም አይደለም፣ ዩኒተሪ ሲስተምም አይደለም፣ ፌዴራላዊ እውነተኛ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ነው ስንል አስበንበት የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ የእኛንም ሀገር ታሪክ የቅርብና የረጅም ጊዜውን አስበነው ነው። ለህዝቦች የሚሻለው አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ቢመጣ ነው። ኦሮሞንስ ከነተ ያዱ ቀብደን ዋንጀኑ ከናው ለፉ አካኔ ሜርቃናኒ ከየቻ ይሩ ማልቱ አክመ የነ ወኒ ቀብሶፍኑ ኑፊ ሚቲ ኢልማን ኬኛፍ